Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bu'aaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru. Oduun jalqaba lammiileen Itoophiyaa afur Afrikaa kibbaatti haleellaa rasaasan irratti raawwatameen lubbuun isaanii darbuu gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Ukkaanfamee fudhatamuun torbaan lamaaf achi buuteen isaa kan dhabame gaazexeessaa Miliyoon Bayyana kaleessa galgala gadi dhiifamuun gara maatii isaa deebi'ee jira. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as kibba bahaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota kanneenitti gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo tibbana lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti loltoota mootummaa hedduu miidhaa irraan dhaqqabsiisuun hedduu booji'ee hedduu lubbuu galaafatuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u dabalata odeeffannoo kana qabannee jira. Gara mootummaatti maaltu jedhame kan jedhus isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroollee qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin isin wajjin katuroo ani bariisoo ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lammiileen Itoophiyaa afur Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti haleellaa rasaasaatiin lubbuun isaanii darbuu dhagahamee jira. Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti dhukaasa tureen yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 3 guyyaa tokkotti yoo ajjeefaman inni biroo immoo guyyaa birootti ajjeefamuun gabaafamee jira. Haleellaan kun lammiilee biyyoota biroo irrattis kan raawwatame yoo ta'u lammiilee Naayijeeriyaa irrattis haleellaa raawwatameen lubbuun namoota darbanii jira jedhamee jira. Haleellaan raawwatamaa jiru kunis godaantota irratti kan xiyyeeffate jedhamee jira. Poolisiin biyyattii haleellaa kanaan wal qabate namoota 10 to'annaa jala oolchuu kan beeksise yoo ta'u magaalota biroo 3 keessatti sakatta'iinsa taasifameenis namoonni biroo 10 kan umriin isaanii waggaa 19 hanga 35 ta'an 10 to'annoo jala oolan jedhamee jira. Namoonni 3 lammiilee Itoophiyaa kunneen yeroo dhukaasni turetti iddoo hojii daldala isaaniitti nyaata akka turanii fi achumarratti haleellaan irratti kan raawwatamee fi lubbuun isaanii kan galaafatame ta'uun gabaafamee jira. Guyyaan kunis guyyaa bilisummaa biyyattii Freedom Day yookaan immoo kabaja guyyaa ayyaana bilisummaa isaanii ture jedhamee jira. Miidhaan kun kan mudate gareen tokko godaantota irratti hiriirri mormii akka ba'amu yeroo dhiyeessaa jiran gidduutti jedhamee jira. Haleellaa kanaanis wal qabate sababni isaa jibbiinsa godaantotaa ta'uu akka danda'u kan tilmaamame yoo ta'u hangaa'onni biyyattii hanga ammaatti wanti jedhan hin jiru jedhamee jira. Ajjeechaan godaantota irratti raawwatamu kun ammaa miti kan jalqabe yeroo dheeraaf deemaa kan jiru yoo ta'u yeroo gara yerootti sadarkaa fi bal'inni ajjeechaa dabalaa dhufee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Poolisiin sababa isaa hanga nuuf ibsamutti eegaa jirra. Miidiyaaleen tokko dhimma keessatti jedhaa jiru. Garuu kun hin mirkanoofne nuhi bu'aa qorannoo mirkanaa'e eegaa jirra jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo abbootiin taayitaa Itoophiyaa dhimma kana qondaaltota Afrikaa kibbaa waliin mari'atan jedhamee jira. Marii gaggeessaniinis mootummaan Afrikaa kibbaa dhimmi kun hammaataa ta'uu amaneera jedhanii jiru. Gama biraatiin mootummaan pirezidaantichaa dabalatee poolisii fi qaamolee seera kabachiisaniif ajaja dabarsan jedhanii jiru. Itti dabaluunis gochi akkasii eegumsa alagaa moggatti kan dhiibu akkasumas fakkii biyyattii kan xureessuu fi Afrikaanota jidduutti walitti bu'iinsa kan uumudha jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa biyyattii dhimmi kun hordoffii jabaa jala akka jiru qondaaltota Itoophiyaatiif himanii jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu kun oduu gammachiisaadha. Butamee kan ture gaazexeessaa Miliyoon Bayyana gadi dhiifamee jira. Torban lamaaf achi buuteen isaa dhabamuun seeraan ala ukkaanfamee mana hidhaa keessa kan ture gaazexeessaa Miliyoon Bayyana gadi dhiifamee jira. Waajjira Addis Istaandaard irraa ukkaanfamee fudhatamuu isaa hordofee barbaadamaa kan turee fi irra deddeebiin waa'een isaa gabaafamaa kan ture gaazexeessaa Miliyoon Bayyana keessa galgala Ebla 28,2026 gadi dhiifamuun gara maatii isaa deebi'uun beekamee jira. Maatii fi hiriyoottan isaatiin baga gammaddan jennee jirra.
Oduun itti aanu Saawud Arabiyaatti lammiileen Itoophiyaa yoo xiqqaate 65 kan ta'an murtee du'aa jala jiru jedhamee jira. Kana dura lammiilee Itoophiyaa hedduu Saawud Arabiyaan murtee du'aatiin adabdee turte. Inni ammaa kun marsaa biroo yoo ta'u Human Rights Watch mootummaa Saawudii murtee du'aa Itoophiyaanota irratti raawwataa jiru akka dhaabu gaafatee jira. Murtee du'aa Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwattu kana yeroo hedduu mootummaan Itoophiyaa callisa filatullee tibbana Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa ajjechaa yookaan murtee du'aa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamu kana akka gidduu seenu gaafatee jira. Human Rights Watch murtee du'aa lammiilee Itoophiyaa irratti Saawudiin raawwataa jirtu kana gidduu akka seenu mootummaa Itoophiyaatiif gaafii kan dhiyeesse erga Saawudiin lammiilee Itoophiyaa 3 irratti murtee du'aa raawwattee boodadha. Walumaa galatti dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch mootummaan Saawudii Arabiyaa murtee du'aa godaantota Itoophiyaa irratti raawwachiisuuf deemu ariitiidhaan akka dhaabu gaafachuun namoonni kunneen hedduun isaanii murtii seeraan alaa fi adeemsa falmii haqa keessatti hir'ateen yookaan immoo badii malee raawwii adabbii du'aa jala jiraachuu isaanii akeekkachiisee jira. Waamicha irra taasiseen Human Rights Watch yoo xiqqaate godaantonni Itoophiyaa 65 sababa akka qoricha sammuu nama hadoochuun wal qabateen raawwii adabbii du'aa jala jiru jedhee jira. Isaan keessaa namoota 3 irratti torban dabre yookaan immoo Eebla 21 bara 2026 murteen du'aa kan irratti raawwate ta'us ibsee jira. Oduun itti aanu gatiin boba'aa gatii yeroo waraanni baha giddu galeessaa hin jalqabin ture irratti akka deebi'u ajajni dabree jira yookaan labsiin dabarfamee jira. Kanaan wal qabate ministeerri geejjibaa fi loojistiikii waraana baha giddu galeessatti uumameen wal qabate gatiin boba'aa akka malee dabaluun gatii boba'aa qaala'insaaf akkasumas hanqina boba'aa dhaqqabsiisuun danqaa uumee jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Ibsa kenneenis haalli kun dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa guyyatti liitira miiliyoona 9 ture dachaan hir'isuudhaan liitira miiliyoona 4.5 gadi buusuun dhiyeessii tajaajila geejjibaa irratti rakkoo uumee ture jechuudhaan ibsee jira. Haaluma kana ministeerri mallaqaa guyyaa har'aa Eebla 21 akka lakkoofsa Itoophiyaa ibsa miidiyaaleef kenneen dhiyeessiin boba'aa naaftaa bakka isaa duraanitti deebi'uu yaadachiisuudhaan kunis rakkoolee seektara geejjibaa keessa ture hatattamaan furuu keessatti qooda ol'aanaa qabaachuu hubachiisee jira. Guyyaa har'aa irraa eegale danqaawwan hanqina boba'aa wal qabatan tajaajila geejjibaa irratti uumaman guutumatti akka furamanii fi qooda fudhattoonni damichaa Finfinnee hanga naannoleetti yookaan hanga naannolee jiran hundi bu'uura taarifa murtaa'een akka itti fufu hordoffii akka taasisan hojiirra oolmaa isaa akka mirkaneessan hubachiisee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as lola loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti gaggeessuu beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti gaggeesse irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadha jedhee jira. Kibba baha Oromiyaa, lixa Oromiyaa akkasumas tibba kana loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu booji'ee hedduu immoo hojiin ala taasisuudhaan meeshaalee hedduu irraa hiikkatuudhaan injifannoo argadha jedhee jira. Lola kalee loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Kaleessa giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Loltoota mootummaa lolaaf ergaman guutumaan guututti osoo hin deebiin hambise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Isaan viidiyoo irratti argitan kun immoo warroota kaleessa bobba'anii osoo hin deebi'an hafanidha. Namoonni lubbuu isaanii dhaban kun baay'een isaanii kan nama gaddisiisanidha. Hedduun isaanii kan dirqaman gara dirree kanaa dhufanidha. Hedduun kan quuqama qabanis keessaa hin dhabamu. Garuu karaa nama hin baafne bobba'anii of alatuudha malee wanti godhan hin jiru. Lolli giddugala Oromiyaatti guyyaa kaleessaa kan gaggeeffame magaalaa Finfinnee irra fageenya muraasa irratti kallattii kaaba shawaatiin aanaa sulultaa magaalaa Darbaa fi Kintiirii gidduutti jedhamee jira. Bakka kanatti haleellaa raawwatameen miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabe jedhamee jira. Gama biraatiin immoo kibba baha Oromiyaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waboon aanaa roobee diidaa keessatti waraana murna gabroonfataa fi du'aa doon adabuu beeksise.
Abdii fi wanteen sabaa waboon zoonii kibba ba'aa Oromiyaa guyyaa kaleessaa eebila 28/2026 godina Arsii aanaa roobee diida'aa ganda burqaa iddoo addaa Ejoo jedhamu keessatti tarkaanfii barsiisaa diina uummata Oromoo irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii weerartuu irratti fudhate kanaan humna diinaa irraa 7 battalatti ajjeesee 4 madoo dandammiin qabne yoo adabu kan irraa haftee ari'ee gararraa dhuftetti deebisee jira. Haaluma wal fakkaatu lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeesse jedhee jira. Lola loltoota mootummaa waliin lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti gaggeesse irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Akka kanatti qabannee jirra. Waboon zoonii lixaa aanaa Gudayyaa Biilaa fi aanaa Haroo Limmoo keessatti loltoota bilisiginaa du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Abbayii Daallee iddoo addaa Allaattaa jedhamutti lukkeelee bilisiginaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii ilaalessaa ganda Abbayii Daallee bakka addaa Allaattaa jedhamutti eebila 27/2026 loltoota faasistii bilisiginaa uummata dararuuf bobbabamte irratti fudhateen 2 battalatti raasasaan gombisee ajjeesuun 4 ammoo maduu damdammii hin qabneen adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Ittuma fufuun jajjabee loltuu bilisummaa godinichuma aanaa Haroo Limmoo ganda Sagiroo guyyaa kaleessaa eebila 27/2026 loltoota maafiyaa PP maduu damdammii hin qabneen adabuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Onicha keessa socho'u guyyaa kaleessaa kana osoo imalarra jiru diina riphee hattee hidhee isa eegaa jiru irratti dammaquun dursee bakka isheen hattee hiitee jirtutti amna lolaa baratee fayyadamuun bira ga'ee dhukkasatti eegaluun battalumatti lukkeelee PP irraa nama 4 maduu damdammii hin qabneen adabuu fi kanneen hafte kurkursee bakka irraa dhuftetti deebisuu hooggansi waboo Onichaa itti dabaluun odeessanii jiru. Isaan kunneenis boojuudha. Abbaa ijoollee hedduuti. Hedduun isaanii warroota maatii qabanidha. Akkasumas warra carroome ta'anii booji'amaa yookaan booji'amtoota ta'anii jiru. Abaa waboon Oromoo furmaata. Oromoo furmaata kan ta'e abaa waboo qofa. Akka jedhan osoo hin taane akka nu agarreedha. Akka keenya osoo hin ta'in gara obboloota keessaniiti. Nagaan kottaa. Dhaamsa Oromummaa. Dhaamsa obbolummaa. Abaa waboorraa. Injifannoo ta'a. Isaan viidiyoo irratti argitan kunis humna guddaa fi humna meeshaalee gurguddaa hanga funyaanii hidhatee bobbaafamedha. Akka carraa ta'e waraana bilisummaa Oromoo harka galanii jiru. Isaan kunneenis warroota carroomedha. Gara oduu biyya alaatti yoo dabrinu waldura dhaabbannaan Ameerikaatti fi Iraan cimee itti fufee jira. Waldura dhaabbannaan isaanii addunyaas rakkoo keessa galchee jira. Diinagdeen addunyaa raafama keessa galee jira. Har'as boba'aan gatiin isaa dabaluudhaan boba'aa barmeelli tokko difdiifiin jechuudha doolaara 114 irra dhaqqabee jira. Iraan dursitee hulaa Hormuz cuftus erga Ameerikaan cuftee booda immoo hin bannaa bani anillee ni bana atillee bani jechuudhaan Ameerikaaf gaafii dhiyeessitus Ameerikaan gaafii kana kufaa taasiftee jirti. Gaafiin kun immoo amma dhiibbaa guddaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp irratti waan geessisaa jiru fakkaata. Akka yaada pirezidaanti Doonaald Tiraampiti hulaa Hormuz Iraanitti cufuudhaan boba'aa isii akka hin gurguranne taasisuudhaan diinagdee isii harkaa kuffisuun Iraan akka harka kennattu taasisuuf kan yaadame. Akkasumas pirezidaanti Doonaald Tiraamp boba'aa akka hin gurguranne taasisuun Iraan yoo beelofte guyyaa 3 keessatti harka kennatti jechuudhaan dubbatee ture. Kun immoo guyyaan 3 har'a. Guyyaan 3 har'a yoo ta'ellee Iraan gara harka kennattuutti hin dhufne. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp har'as ibsa haaraa baasee jira. Ibsa haaraa baaseen yeroo qabdan gabaabaadha. Yeroo qabdan tana saamadhaa gara mariitti koottaa jechuudhaan Iraanin akeekkachiisee jira. Gama biraatiin hulaan Hormuz cufamuun biyyoota Arabaa waccisiisee jira. Biyyoonni Arabaa sababa lola baha giddu galeessatti tureen dinagdeen isaanii akka miidhamee jira. Dinagdee isaanii bayyanachiisuuf hulaan Hormuz banaa ta'e boba'aa isaanii gurguratuun murteessaadha. Kun tahaa hin jiru. Kun immoo Ameerikaa fi biyyoota baha giddu galeessallee duwida walitti waan galchu fakkaata. Gama biraatiin qophiin waraana marsaa lammaffaatiif Ameerikaa fi Iraanis taasisaa jiran baay'ee cimee itti fufee jira. Akka qophii taasisaa jiranii akka wal doorsisuu fi wal sodaachisuutiif wal akeekkachiisuuti hanga har'aatti lolli marsaa lammaffaatu ni ka'a ture. Garuu hin kaane. Wal dura dhaabbatuun isaaniitii fi cufamuun hulaa Hormuz dinagdee addunyaa dadhabsiisee jira. Furmaanni walii galuudhaan hulaa Hormuz banuun nagaa buusuun filannoo kan hin qabnedha.
kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.